arragaagu tu no firqa qawana wajin dubbat raga taman kaban tura ma finke raga indu dura sin du raga bara dura ler kuma gabda ishi kana tan dure kara asirati yitefi atasira yite fonte nasura junju walak mana ma batte kare je batta rabbeni wallahi yacho to kuma kina nan ma kan naka nan shi gaba na dage sa at asira afan bante tiktok ra iya wolte min montra nasura junju sigalte garu an hak ana ma ishi dubbat me malaka muchashi hojii keessa jalaa bada tasgabbaa dubbadhu beeku dhiisi hojii keessa jalaa bada tasgabbaa السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أكرم جد. ماذا الحمد لله. الحمد لله. ولكن ميوتي لك هذا. إساقو بريبك أبلا كبدا بيفتو له. بريكم ربلا ما سديت تمام براكف. أي بيفتو. دبرين دبل. بيفتو. دكتور. ميوتي لنا سكاي. وين مبي بريكم ربلا ما سديت تمام ستين نيم جاكون. إلا لقي فدو نلقي فدو ما وين بيفتو كو ستين نيرا. إن كم ربلا ما سديت تمام إساقو ستين نيرا. إساق إساق نتكنير توكل ما نتين غلط عمر فات إني نسيت نورمالي في بروسيس مال رجلا جبابسي ديبس إلا لا المبي إساق يجي الكبار وفيه واسابي ندو بسيجود أيه وجولي ويتي فيزا ناباسي نانجد مش أوكي جدي فيزا مالك jalqaba mallaqa kuma me kan fita yennan kuma dibba sadi tufa mucana kana wallen kabu bakka kuma dibba lama sadeta man tumuri fenan okay kuma dibba fi sadeta ma jalqaba galfati sigale dagara ma ila gabala harara wan juruk sagalen ke sirra bahede anna kuma dibba lama kuma dibba fi sadeta ma galfate fiza muca talabefi mucaan kan dhufaa jiruun wanti free visa osoo hin ta'ini kaampaaniin kan dhufaa jiru mucaan visa talabee visa mucaa takka gara guyyaa 15 akkas jalaa ture osoo hin bahin እና ሪጀክት ጀላቴ ዴቤ ደላል ራምባሱ ካምብራ ጂጂሬ ካምፓን ብራ ጂጂሬ ራምባሴ ነሚቺ ካምፓኒ እንደውም የሮ አመሰግናለሽ ባየስ ገለቴ ፈተና አረሽኬቲ ባየስ ዲሜል ዞሊና ሳንጅሮ ናዋሳ ኦሮሞታ ሳሮመ ዞሊና ሳንጅሮ ዴሩ መነማ ዋሃቴት ተጥማ ዴሩ መነማ ዋሃቴት ረብ ጀማሪ ላ ቤብቱ ያስባከ ገኝ ቤብቱ ቆይ ሲንጋባ ዳላባ ዜሩ መሲቲ ረኮን ተቦ ነመረብሲቲ አቶ ዴሩ መረኮን ኮማዲ ባማ ኮማዲ ባማ ለምን ዋሃቴን አረፍታ ሙናኑ ሻዳ ዱካይ ቦዴ ማናካ ዳወር ባደ ያራብስ አመሪ ሴት ፈካተ ነው ትሁን ለሳንጅስ አየሙ በጋፈት ዶክተር ዲማጀል ካን ያ ተሙሩ አራባ ቦዴ ሙቤ በር እንጥሙር በር ሀሳሩ እንጥሙር በር ስልኪን ያረብል ብለሜ ሆነ ደብሴ ቱሙሪካ ነገማሚ ቱሙሪ ጋራ እና ቦደረሞ ጉያ ከነለ ሪጀክት አናኒ ሙጫና ብልብላ ቱሬ ኢሳቀቹ ቪዛን ዱራ ሪጀክት ላተ ዴቤ ጠለበናኒ ማለቀ ጆለ ሸማራቲ ከዲራለ በከተካ ቪዛና ጠለባፍ ከን ሌላ ፍራታሜ ባዴ ሰበብ ሰኒ ቪዛን ከሰን ዱበት ተርኪፈቴ ጋፋ ካይታኑ ሲ ጠለቤራ አይደን ሙጫና የገታቱ ማንቶ ኢሳቀቹ ነገታቱ ማንቱሬ ቦደ ከነረለ ቪዛ ሙጫ የሮ ሰዲ ሪጀክት አይዴ ቢተርጌ ጅራለ ኢሳቅም ቤክ ቦዴ በቃን አንጀደ ሙጫኒ ማቲት ለደቀ ሂመታ ጀራ ቪዛ ሲምበር ባዱ ጀዳ ጅራ ማለቅ ሙጫ ሃዴ ቢኡን አንጀደ ማለቅ ሙጫ ሃዴ ቡየናኒ ሜ ጨራ ኢሰዱማ ሂያላቲ ዮ ዋንዲ ደሙታይ ኦኬ ረኮ ሂንቀቡ ማለቅ ከንኬ ሲዴ ቢሳ እንደ ወሉማን ሃሳ ዱፍኒ ሀገ ዲየኛ ከና ይጩ amma mucaan fiza dide mallaqa deebisu irratti walii galle okay jenne walii galle dhuma kana irratti tokkummaan na dubbisee ture indoom mubaraki qoyaame taksisina inde እና
Mubeettuu iyyuu dubbadheen ture. Dhaggeeffadhu. Ati cadhis. Kazaan mubee waliin illee dubbadhee ture mucaan maallaqa deebisuudha irratti walii galle. Biiftuu naan jedhe Isaaq ammas taanaan durallee ammalleen badii takka hin qabu ka'umsa irraa haa gammaate jechuudha. Nama eebuu fooloo qabatu asirraa isa waswaase malee mucaan badii takka hin qabu. Okay jennee walii gallee engadda maallaqa iyyuu barreessee kun WhatsApp isaa maallaqa ganaa deebisiiti maallaqa haganaa ammaaf anuu hin cufaanaan jedhe mucaan ofii isaatiin waan ta'eef jira. Booda yoo atillee boodan kafalta atillee nama hojiiti. Maan kana maallaqa itti baastee kasartee jirta siifis nan hubadha maallaqa haganaa galchiiti kaan anammaa hin cufaa mucaan waan biizii maatii anallee godhaa jiruufi kaan booda cuftaanaan jedhe okay jennee haasofnee xumurree jechuudha engadda. Guyyoota lamaan dura dhimma kaampaanii ho'iitiif xiqqoo bilbilli guyyaa lama dura na harka hin turre guyyaa sadii walumaa galatti already dhimma kaampaanii ho'iitiif xiqqoo mushaakila ho'i asitti ture bilbilli na harka hin turre bilbila lameenuu hin kaasne. Si galee fuudhee amma tokkummaan kaleessa sagalee naa qabee jira. Dhageesse tokkummaan sagalee naa qabee maal siin jedhee maaf waan san hin gootu naan aniif isaa qixumurree jirra waan irra walii gallee jirrallee bahi isa keessaa tokkummaa walii gallee irraa jedheen kunoo sagalee isaa sanitti himuu danda'a. Okay ka isaa qiitii miti naan jedhe. Waa'ee fiizuma san keessatti mucattii wayiillee hin jirti qarshii 70 galfatteetti ijoollee Jimmaati. Isin illee zaa mucattii meetti afaan hin beekne ijoollee afaan hin beekne ni turanii ka afaan beekuu dafee dhufa malee innaan guyyaa duraa rakkoo hin qabu jettee galfatte. Booddee ammoo 15 hojii tokko geete hin barbaadu fiizaa naan jette. Isin doom tokkummaa waliin nu fidee jechuudha. Sigalee tokkummaan biitoom irraa walitti nu fidee waliin haasofnee maallaqa ji'a ammaatti keessa jiru kana 10ffaa kana. Isa xumura irratti nan galchaaf jedhee tokkummaa walii haasofnee muyatti waliin haasofnee xumuranne adda galle muyatti waliin jechuudha. Tokkummaa zimmee yoo bar dubbii si harkatti ani waan dhugaa haasan Oromoon tokkoffaa siyaasirraa iyyitu malee namni haqa yaani jechuudha. Afaan kan kee qabii dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu biiftuu hin dogoggorin biiftuu dhaabbadhu. Biiftuu dhaabbadhu. No. Biiftuu dhaabbadhu akka keerraa dubbadhu waa'ee namaa dhiisi. Akkuma moderaana. Akka inni ta'a. Dhaggeeffadhu qaamuu bee. Bakka waliin dhaggeeffadhu taanaan maal wal biraa goonare. Aya mee maal dhaggeeffadhu. Ayyee deebiin deebi'eera tokkummaa. Deebiin Isaan waan si gaafadha. Waan si gaafadha. Mubaarak dhaggeeffadhu. Xiiqiin damarratti mi'aa. Namni tokkummaa kaasee Mubaarak tokkummaani ofuma isaatiin rabbi isa kaasee haqa miskiinaatii ol ga'e malee wallaahi guyyaa tokkoon nu sodaatte yookiin mon sodaata akkasiin hin jennee badi duula keessan sana dhaga'eera hattuutu wal ijaare immoo. Namni tokko keessa hin jiru hundi isaa hattuu akkana akka wali maal mucaan maqaa eenyu balleesse meenaa fidaame erga tokkummaa wajjin jirtan jettanii eeyyee wajjinan jira mee nama tokkummaan lafa kee maqaa balleesse naa fidaa wanjala sana nan fudhaan leebaa majammaraa maal godhaa jirra ofiin jedha sana booddee ani koo nama dhugaa wajjinan jira man sis ta'e tokkummaas ta'e maa habiibaadhaa olima habiibaa bira yuunan oolaan akka wajjin jirra jechuudhumaaf. Barrees maali mubee eegaa jirra mubee maali eegaa jirra maali diree as jalaa invaayis godhaa jirra kan nuti gaafannaa Seetu harkisaanii jira seenaan jirtu si galee. Mubee maali Doktor Biiftuu abaaboo darbadhu. Doktor Biiftuu abaaboo darbadhu. as jala jirti harkisaa jirra mubee gottotaa jirra maammeen gottotaa jirra ammataa kiyyatti gottotaa jirra bar. Modiitara qabda miti hin harkiftu ati. Wallahi nan dhabe. Itti bilbilii seeni jedhini goonamna dubbina xumuramu aboo guutuudha modiitari kee mubee guutuu mitiidha. Guutuudhaan margeera qoyaan manaa hojjetaa ne tokkii maa karaan deemaara tokko manatti baradinka. Maaloo na gargaarii kaa jedhani. Abdaan faashinis deebisaa nu maaliifi warri Dubaay keessaa kun nu fayyadanii waan achi keessaa qiimu waan ta'eef nu deebisaa warra ijoollee qiimtu himtu hin jabeessina nuti. Inni galee sammuu nama Ramadaan laala isuma ijoollee Dubaay keessa teessee si waliin jirra jettu amma jajjabeessi. biiftuu nu galchi mubee waan gaadisi biiftuudha nu galchi biiftuu biiftuu waa miti waan jiru silaa keessa Obboleessoo biiftuu wayii argaan jiru barbaadeen dhabe. Biiftuu piliis yoo jiraatte abaaboon tokko dinaa miti abaaboo kenniiti kottu dubbii kee xumuradhu giiftii ko.
Kono harkisa. Ol gali. Harkise anu harkise kuno. Isaaqi irraa himata fuudhamma. Ayyee naadii si gaal tokko dhiifamaa hojii yeroo hin qabnu wallahi karaa deemaa jirra. Isaaq salaamu alaikum. Isaaq salaamu alaikum yoo biran jiraanne rakkoodha kun. Waalaikum salam biran jira sanna. Isaaq bifti waan isin dubbatte dhageesse. Dhaga'ee Waa tokko si gaafadha. Singaddi isaati akka barbaadde dubbatta. Garuu waa tokko si gaafadhe keetanii akka barbaadde dubbatta. Wanni biftuun dubbatte keessaa tokko birri ammana naa galchiiti. Isa kaan suuta jettee galchita jettee tamoon jenne. Keessaan si gaafadhe waan naqqabxiidha. jedheera ammaaraatii dhabee jedheera nda'uun gaayaa kaleessa Ayye ammaaraatii dhabis ammaaraatii dhabis jettee tamiti ayye. Mee akka ammoo himata si keessaa deebii kee kenni. Himata kee himattee isiin deebii si kennite mee ati immoo maal jetta bakka haala taraan keeti jechuudha. Yootiin qabadha. Dubbadhu kan nagaamu waan hin jiru. Okay, jirta. Isa ni Turkii saati fakkaata. Isaaq dubbadhu Isaaq. Obsi ni Namni biraa gara seenaati hin dhaggeeffanne akkuma kan si dhaggeeffanne wansaan moo dhaggeeffanna. Beellama sanas akkatti kadhate. narratti bilbila maal maal jette barbaanna. Tokko tokkoon waan miidhamte. tokkoffaa irratti Turkii qabu. Isa bakka ni Turkii irratti bilbila maal arabana irratti Mugee daataan kun arabba shaara jira. tokkoffaa irratti Mubarak. jirta meetu godhu. Alarra jira daataan kun arabba shaara jira. Injirta Dr. Biftu. Jirta. Dhaggeeffadhu gaa amma himataa jira. Himataa jira waan ta'eef. kan kun nagaama amma tokko Ayyee dubbadhu. Eenyutu asaara? Isaaq gadu taara Isaaq. bidoktoraan kana kan nu wal barre miidiyaa kan irratti asuma irratti Sirriitti dhagaa jirra ees jalaa callimne dubbadhu. miidiyaa irratti wal barre kaza waa'ee hojii kana isin dubbattuu keessaan naqee gaafadheennaan kanaati hiriyaan qabaa hiriyaan dhufuun qabaa jedheeni ituman isinitti maan guyyaa 14 xumuraa naan jette achumaan guyyaa 14 jetteennaan birrii walii gallee birrii 300 naan jette akkuma sila jette jechuudha kaza mucaan hin qaboodee kadhadhee birrii 290 malee jettee jettee hin qabuun jedhee 280 walii galle achumaanan dursa birrii 280 miti biiftu kan sitti gale birrii 100 gale 180 jettee turte sila dubbiyan keessatti ibban irratti galchisiise mucaa guyyaa 14 jette immoo etu birichi dhibbaa sun galee tu taa'u kan reejistii maal jettan tokko illee hin jiru dursa yeroo dursaati viizaa maqaa addaatiin ba'e maqaan mucaa sanaa Tijjaanii jedhama maqaa Tujjaanii jedhuun baaste itti ergee mucaatti ergee birrii isaa fedhe dabarsiifiin jedheen birrii 280 guutu birrii galchuudhaaf deemaa karaa irratti nama argee nama gaafate yeroo ilaalu viizaan isaa beena gaafatee itti deebisee kadhee yoo xiqqaate guyyaa 20 olinis jiraan awwaan dursaa qabees jammar waanan ittiin haasa'e buutumiidhaanis daarektiis qaddaadhee riikardii godhee lafaa qabaan fayyaa isaa jechuudha waanan sobullee waanan ittiin tinaadhuun qabu birrii kanarraan wantan fayyadamu hin jiru mucaan hiriyaa kan kooti antuusi waan haa kenniteefiyyuu irraa dhiisaaf jedhee tayyaada qaba mucaa kana akka inni kannasuudhaaf mucaan nama waa tokko qabu miti miskiina utuu ajjala jiraate yookaan ofii isaatii ol bahee akka birrii kanatti fide himateeyyuu baay'ee natti tola ture achiini viizaan suni lammaffaa hojjechiisuudhaafi gaafa siin hojjechiistu viizaa guyyaa 13 qofa irraa qabu sirreessiite gaafa sirreessiiftu jechuudha viizaan gaafa ji'a 7 moo ji'a 8 ji'a 7 guyyaa 3 dhuma tanatti fakkaata gaafa guyyaa 10 waan akka guyyaa 17 itti hojjechiisa jennaan viizaan kun guyyaa yartuu qabaan muraasa qaba gaafa gubate rakkoo nurratti fiduu rakkoo sirratti hin fiduun jedheen waa tokko viizaan hin gubatu jette ishee dheetanniise itu jennu guyyaan isaa dhumate viizaan sun jechuudha gaafa viizaan guyyaan isaa dhumatu hin dhumatu jedhe isa ni dhume illee annan beeka viizaa sanaan an dhufe ofiyaan kooti illee jechuudha hin dhumatu ennaan hin dhumatu malee ta'e ishee achumaantu jennu guyyaa 10 maal erga darbee ka'eeti viizaan inni kun gubateera jette
viizaan kun guyyaan isaatti darbeera waan ta'eef tikkeettiin muramuu hin danda'u kan biraansii baasiisaa ishii erga akkas ta'e guyyaa 10 wayinaa qaxarte ishii tikkeettii amma sanatti kutiitiin jedheen tikkeettii amma sanatti kuti amma guyyaa viizaa baastu sanatti akkama ni gaafa viizaan ba'e achumaan dhufuttiin jedheen tikkeettii nan kuteette birrii kaffaleeretti hadhaetti bor kamisatti naa qaxarti kamisa har'a yoo xiqqaate gara ji'a ja'a wayii ta'eera beektu birrii kana kaffaluun jechuudha. Kamisa yoomuu isin kamisumatti qaxarti kamisni ga'ee dhufaa bilbila immoo yoo xiqqaate guyyaatti yeroo 50 gara naannoo 50 dawwala iimoodhaan nan dawwala iskiriinshuutii godhee isin agarsiisuu hin danda'a baakgiraawundii godhee waasaappii irratti nan dawwalaaf sagalee nan qabaaf buutuumiidhaan nan dawwalaaf daaraktii nan dawwalaaf guyyaa tokkittiin narraan kaasu kudha firee keessaa yoo narraa kaaste batii tokko isayyuu narraan kaastu kana ta'e siifan deebisa guyyaa amma kana eeggadhu ituutu lafa amma kanaan nageessa achi deebi'ee naman itti maddu dhabee qorataan dursa yeroo jalqabaatiif qorataan kadhadhe qorataatti yoo si keenya qabaatte naa gaafadhuun jedheen qorataan illee naa gaafate baay'een kadhadhe qorataa naa gaafadhu dhiisii baay'ee walitti si keenya hin qabnu naa gaafadhu gaafachiisee qorataan illee akkamiin qorataa na gaafachiiftaa naan jette sagaleen siif jira waan ta'eef achi qorataanis bakka na dabbare itti deebi'ee kadhachuuni dhiiseen mubaarakiin bilbila isaa kan durii irrattan waasaappii isaa durii irrattan nan barreesseef nan kadhee naa deebisuu didee nasriin kadhadhee nasriyaan olee si'a meeqa irratti bilbilee adaraadhee waasaappii lamaanan kadhadhe na dide ittiin galu waan akkanaatti jedhee achi deebi'ee kaalidoo kana kadhadhe kaalidoo kadhannaan ilaa waan akkasii keessa hin galuu minaamin naan jedhe ishee dheetan dhiisee sargiin abdii ga'uuf ka'ee qaxaroon amma kana qaxaroon babaayatee dhumeera waa tokko bilbila naa deebisuu diddeetti ammaa raachii dhabeeraan sargii sana irratti dhaqeetan argadha jedheetan qaamumaatti dhufeetuma hin gaafadhedheen sargii asii abudaabiidhaa ka'een abudaabii bakka hin jiru mubaarakiin beeka naannoo mana barumsaa sana hin jiraan asii tiraanspoortii birrii meeqa baasee shaarjaa deemee ajmaaniin deemee halkan guutuu barriiratu naa badhu mubaarakiin barriirratti argadhe mubaarakii waan akkanaatu na quunname furmaata naa godhii adaraa jedheen kadhadhe ishii jedhee bilbila kan koo qabadhu jedhee bilbila sanaa kennee halkan sanallee kaardii keessaan qabu hin dawwallee fi bakkeen bulaadha yaa mubaarakiin jedheen waan kan adaraa isii dhabuma isii dhufeetan kunoo ofii kooti birishan waan tan irraa fayyadame hin jiru waan akkanaati jedheetti himee ishee jedhee mubaarak na biraa galee gaafas achi deebi'ee shaarjaa bakkeedhuma akkuma jedhe bakkeedhuma hin bulle nama tokko hin beekuun achi as deebi'ee qaasimiin hin argadhe halkan sana ajjara jiraachuu danda'a qaasimoo waan akkanaati naaf gaafadhuun jedheen qaasim akka inni naa gaafatu guyyaa qaasim gaafatuuf guyyaan tokkummaan gaafatu walirra bu'eera achumaan isa bilbila erga yoo mitiin irraa kaasuu dhiiste bilbila irraa kaastee rakkoon qabu guyyaa 14 qofa naa eeggadhu jette har'a sargiin boon guyyaa meeqaa ishee nan dhiisee qaasimiin bakka waliigalleera naan jettee jedha akkuma tokkummaa siin illee akka jetteetti waliigalleerraa siin jetteetti miti akkuma sana qaasimiin illee jetteetti mubaarakiin immoo guyyaa meeqa dawwalee mubaarak adaraa waan akkanaati adaraa har'an danda'amu waan akkanaa irra narraan kaasin jennaan bakkaami jechuu fidide kalas nan dhiise deetuma dhiise asumaan ituun eeggadhu hangawwanaa dheengaddallee birrii kanan jedheen qannas iyyuu galchi mucaadhaan hojjedheeyyuu nan kaffala suutee jedheeyyuu kadhadheen jedheen araarfadhee mucaan mumaatitti na himate mucaan ana hiriyaadha birrii kana 150 jalaa galchiin jedheen adaraan jedheen adara barreeffama sana iskiriinshuutii godhee isin agarsiisuu hin danda'an adaraan jedheen kadhaa jechuudha akka waan tolaa wayitan kadhadhaa ture jechuudha bilbila narraan kaastu naan deebistu dheengaddaa qo'isiifan galchaa jette gaafa guyyaa 7 qo'isiifan galchaa qofa barreessite ansan yeroo 100 dawwalee fi yeroo 100 sagalee qabee barreessee fi jedhe jechuudha qo'isiifan galchaa qofa jettee ergan tanaa kaleessa illee nan dawwaleef dheengadda taraatan dawwala bilbila illee narraan kaastu. Okay, sagaleen koo jira warri gasti Mubaarak. Injirta tokko injirta namatti sarratti dawwalaa jira natti fakkaata. Okay, nu deebisa ammallee nu deebisa ila jabalataan mucaanan jaarsummaa dubbadhee nan galcheettee amma wanaan galchinetu jira ammas kunuu as keessa birrii 70 jechuudha. Nan xumureen ture nan galcheetti harkuma jira maallaquma galchuu irratti walii gallee ji'a tokko kennineef yeroo beellamaa dheeraa Dr. Biiftuudha jechuudha. Ji'a tokko yeroo dheeraa kennine mucaa naannoo ishii jettu kan deebiira isaa qaa xumuratu xumuri isaa waa'ee viizaa sana irratti immoo dhiifama nama irratti dawwalaara waa'ee viizaa sana irratti immoo viizaa yeroo sadii humti siin natti ergite riijartii ta'e humti siin natti ergite tokko illee hin jiru
Viizaan tokkoffaan isa duraati. Inni duraa sun immoo riijastii humti ta'e hin jiru. Maqaa dogongora maqaati. Qubee dogongoran malee humti tokko humti badee hin jiru. Isumayyuu naa laaluu dandeessan yookaan kaaldoon sobayyuu ta'uu danda'an hin beeku beekitee dhiisee. Numti soba ta'uu danda'an numti booda kana malee viizaa yeroo sadiin baasee yeroo sadiin riijastii ta'etti humti soba kunillee. Humti siinatti humti tokko hin jiru. An sagalee guyyaa tokko lafa buusee hin beeku an sagalee si waraabbadhee lafaa qaba. Waa'ee miidiyaa ta'e miidiyaa fe'ete bira deemi. Beekaa kolfalchishii eenyu? Waasaappii lamaan qabu ofiyaan kootiyan. Waasaap maal godhee xiqqoodhuma sii sodaattee waan kana naaf raawwattu ani siimachuun fedhu ana siimachuun barbaanne nam tokko miidiyaa irratti himame akka inni yookaan biroo isaati hojiinsaa. An sodaatte naaf deebistu jedhee silkii Abiibaatiin haaseera jedhee maalan godhee waasaappii kan kootiin waasaappuma koo ofirratti deebisee sagalee ofii qabee suuraa Abiibaa screenshot godhee piroofaayilii irra kaa'eetan kunuun jedheen sagalee ittiin ergine ani screenshot godheetan kun Abiibaatti illee siimataan jira kanas jennaan Habibaa miti abbaa feeti bira dhaqiyannu dhimmas akkasiin qabu jettee achi sagaleen si ergi keessallee jira tokkuma waan siin naan jedhaa natti caffaraa turte jechuudha. Waamee kanaan jettee natti qalladdee natti qoosti. Har'a lafa ji'a mucaadhaan hin dubbadhu amma gooddinyaa isaatii nan haasa'a malee nan saalfadha bakka mucaadhuma salaamataa illee hin jedhu nan boo'ee dadhabee illee mucaan waan godhu dhabee dhiise jechuudha. Kanuma waan barbaaddan na gaafadha waan kun sirrii miti. Okay. Eishi galatoomii guyyaa beellamaa walii galleera waan siin jette kaaftee meeqatti walii galtanii sirraa callifte itti dabalisii kan. Guyyaa beellamaa an dursuma beellamni si duruma jira waan ta'eef kan isiin dheengaddatti naa qaxarte immoo gaafa torbaatti naa qaxarte. Ani beellama isaa isiin torbatti qaxarte kana guyyuun amma birrii kanatti inni maannu inni ji'a meeqa maallaqa kana eegatti kennite ji'a meeqa? Maybe ji'a torbatti deemaara bar gara ji'a torbaa gaara. Okay. Ummata keenya kabajamu Mubaarak Ramadaan. Wayyee. Dhageessanii waan inni himate kana dhageessanii ji'a torba maallaqni kun xiqqaate sitti illee himatee Mubaarak maa rabbii jedhi mana keellee dhufee bakkee bulaadha siin jedhe sitti illee boo'e ture mube. Waa tokko sitti waa'ee mannaa irratti tokkummaa isii qofaa miti namni himatamaa jiru namumti nagaan muraasa dhaggeeffadhu bareechiti namumti nagaanu muraasa amma himatamu caala ijoolleen bakkee bulaa jiru bakkee bulaa jiru wallaahi laaziin bakkee bulaa jiru waanan godhu nabe tokkummaa baran argiteetta dhaqee hoteelan taa'aa jiru warabbal kaabaa tokkummaa algaarra ciiseen barcuma bule ijoollee san silaa kan galatoomi jedhamee narraa fuudhamuu qabu wal ijaaranii natti yaa'anii ijoollee kaampaanii keessa haasa akka ijoolleen Oromoo hojiin hojjenne godhaa jiranii silaatu Dubaayii hin taane tokkoon na balleessaniiru tokkoon ofii badaniiru jechuudha. Siigalee duula sana argitanitti walumaan argitan nama tokko fuudhee galuu hin danda'u. Nama lookeeshinii naa ergee dingata lookeeshiniitti ergennaan rabbiin sodaadhu bakkeen jira jennaan ijaan laalaa dhugaa ta'e soba ta'e dhufeen bakkee irra jira jennaan dhageessee na bulchi jennaan waa tokko sii gochuu hin danda'u jedhee na dhiisee jira. Garaan na danda'e miti tokkummaa. Siigalee ilmoo kooti jiraachuu barbaadeen. Namni biyya kana keessa jiru eenyu nagaadha amma ijoolleen na rakkaddeettee yoo siin galgalee naa dawwalti jala haasa'uu dhiiseera maaliif tarii dallaalota walii galtee na qabsiisuu fila. Miti Mubaarak fudhatee galuudha waa'ee Mubaarak na fudhatee galuutiif miti yan. Mubaarak inda'uun gaafas baay'ee qalbii naa cabeera. Wallahi bakka baay'ee hamma inni qalbii naa cabeera. Waa'ee na fudhatee galuutiif dhiisee. Okay. Naanushi maallaqa meeqa sirraa fuutee akkamitti sirraa fuutee maal siin jettee agamitti dubbifattee dadhabdee jaarsummaa nama meeqatti ergitee Mubaarak dhaggeeffadhu kan biraati kun leelaas. Naanushi miyuutii irraa baafadhu. Nazuyyee.